Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Toronto irraa isiniif darbu. Sagantaa guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiiti. Ani agartuu shankifeeti. Waamicha hiriira Nagayaa Oromoo biyya ambaa jiran maraaf. Waldaan qorannoo Oromoo waldaa hawaasa Oromoo naannoo Washington DC jiruu fi waldaa dargaggoota Oromoo waliin ta'uun hiriira guddaa tokko qopheessaa waan jiruuf Oromoonni martinuu bakka jirtanitti hiriira fakkaataa akkasii guyyaa jennetti akka qopheessitan kabajaan isin gaafanna. Guyyaan amajjii 25 bara 2013. Waldaan hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo ishee dhaamsa kana fudhachuun hiriira Nagayaa qopheessaa waan jiruuf Oromoonni martiin akka dirqama lammummaa keessan baatan isin gaafanna. Yaa Oromoo hojiin isin biyya ormaa teessanii itti hojjettan hamilee keenya waan ol kaasuu fi qabsaa'ota waan jabeessuuf akka iddoo maratti baay'inaan baatan abdii guddaan qaba. Galatooma. Hawwiyaamii Finfinneerraa. kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaadhaa akkam jirtan. Qophii har'aaf kan dhugaa akkuma baratamtetti oduudhaan eegalla. Dhageessisaan oduu tanaatis Ahmad Sayyuuti matootiin oduu har'aaf qabu jalatti. Sossoo'insi gaaffii mirgaa Islaama Itoophiyaa mootummaa wayyaanee sodaa keessa naqe. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti waldhabbii barattoota Oromootii fi Tigree gidduutti uumamteen barattoonni 113 ol hidhaa seenan. Waldaan qormaanna Oromoo takkaafu Oromoo Study Association jedhamuun kan beekamu. Ulee fi hidhaa mootummaan wayyaaneedhaa ummata Oromootii fi hordoftoota amantii Islaamaa irraan gahaa jiru dura dhaabbannaadhaaf addunyaa guutuu irratti hiriira Nagayaa akka godhamu waamicha goote. Sossoo'insi hordoftoonni amantii Islaamaa gaaffii mirga isaanii gaafachuuf eegalan. Itti fufuudhaan mootummaa wayyaanee gaaffii fi sodaa keessa naquunsaatis himame. Mootummaan Itoophiyaadhaa dura taa'oota takkaafuu hooggantoota majlisaatii fi kanneen biraatis hidhatti gurtee dabballoota isiidhaa hooggana majlisaa godhuudhaan ifa filte booda haalli ni qabbanaawa hawwi jiru qabaachaa turte. Haa ta'u gartuu gaaffiin hordoftoonni amantii Islaamaa eegalan ciminaan itti fufuudhaan akkaataan itti deemaa jiru mootummaa tana rakkinaa fi sodaa keessa naquunsaatis himame. Akkuma qophii torbaan dabre oduu irratti isin dabarsinetti ministeertichi dhimma federaalaa mootummaa Itoophiyaa karaa tajaajila televezyiina Itoophiyaati irratti ummata Islaamaatiif dinna kennuunsaanii yaadatama. Mootummaa wayyaaneetis dinina kana hojiirra oolchuudhaaf itti fufuudhaan guyyaa jimmata dabre kana irratti hiriira godhametti nama baay'ee hidhatti guuruunsi oduun biyyarraa baate ibsite. Magaalaa Harar keessatti ummata guyyaa jimmaadhaa salaatee gara manaa deemu marsuudhaan dargaggoota hidhuu fi tattaaffii waraanni mootummaa wayyaanee godhe irratti dura dhaabbannaa uumamteen dhukaasa banameen. Daa'imni waggaa 7 kan maqaan isaa Kiyyaa jedhamu ajjeefamee haati isaatis rasaasaan dhaamtee mana hakimaa keessa akka jirtu oduun achirraa baate ibsite. Dhukaasa baname kanaan namoonni biraatis kan lakkoofsi isaanii hin beekamin yoo du'u. Oduun biyyarraa baate karaa biraatti akka ibsitutti mootummaan Itoophiyaadhaa reefka daa'ima kanaa gallakkisuudhaaf birrii 3,000 gaafachuun sitis himame. Haaluma kana fakkaatuun magaalaa Waldiyaa keessatti ummata masgida albaasit bakka ja'amutti salaatee karaa galaa deemuu irratti marsuudhaan dargaggoota lakkoofsi isaanii hin beekin konkolaataa hedduu irratti fe'anii mana hidhaatti guuruun siitiis biyyarraa baate ibsite. Mootummaa wayyaaneedhaa haala kana fashalsiisuudhaaf walgahii hatattamaa kan geggeessitoota takkaafuu qondaalota godinaaleetii fi akkasumatti onaalee walitti yaamuudhaan
filmaanni godinaatii fi onaalee akka gaggeeffamu shaffisaan gaafattee fi ajajaas dabarsite. Uummanni bal'inaan akka hirmaannaa irraa godhatan gochuudhaaf takkaafuu fakkeessuudhaaf ummata filmaata kanarraa qooda fudhatu galmeessuun akka eegalamtuu fi yoo lakkoofsi namaa xiqqaate manarra deemanii mata matatti dabballoota isaaniitiin akka galmeessan ajajni dabreetti. Karaa biraatti mootummaan Itoophiyaadhaa haala kana sodaachuurraan kan ka'e gaaffii mirgaa ta'an islaamonni Itoophiyaa dhiheeffachaa jiran kana gaaffii shororkeessituu walitti hidhuudhaaf ijibbaata adda addaa gochaa jirti. Haaluma kanaan torbaanuma kana keessatti oduu addunyaa irra facaaftetti shororkeessitoota 15 kan Somaaliyaa keessatti leenjisa fudhatanii hojii shororkeessituu uumuudhaaf biyya keessa ol seenan hiina jechuudhaan olola isiidhaaf facaafte. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti waldhabbii barattoota Oromootii fi Tigree gidduutti ka'een barattoonni 113 hidhaa seenan. Waldhabbiin kun kan eegalamte laayibraarii guddaa bakka Yuunivarsiitii Finfinnee 4 kiiloo jedhamu keessatti barattoonni Tigreedhaan maxxansaa saba Oromoo qaaneessuu fi arrabsu maxxansuu isaaniirraan kan ka'e. Sabboontoonni barattoota Oromoodhaaf lola ijoollee Tigree waliin kaasan irratti poolisiin kaampii takkaafuu kan 4 kiiloo bakka jedhamu sanii haala kana irra aanu dadhabuurraan kan ka'e waraanni takkaafuu poolisiin federaala mootummaa wayyaaneedhaa seenuudha. Barattoota Oromoo addatti guurtee ciibsitee hidhaa keessa naquunsiitiis himame. Haala kana dhuunfaa jala oonfachuudhaafis bakka Yuunivarsiitii 6 kiiloo jedhamus karaa deemu hunda cuftee mootummaan Itoophiyaadha. Barattoota Oromoo 6 kiiloo keessattis mallattoo isaanii gaafachuudhaan addatti guurtee hidhuunsiitiis himame. Haala kana laalchiseetii fi gabaasa qeerroon laalchisee adda jaallanne oduu boodatti bal'inaan isinii dhiheessiti. Waldeen qormaannaa Oromoodhaa OSA yookiin Oromoo Study Association jedhamuun kan beekamu. Ulee hidhaa fi ajjecha mootummaan wayyaaneedhaa saba Oromootii fi hordoftoota amantii Islaamaa irraan gahaa jiru dura dhaabbachuudhaaf hiriirri nagayaa addunyaa guutuu irratti uummata Oromootiin akka godhamu waamicha dabarsite. Kanumatti jalqaban ammajii yookiin Jaanuwarii bultii 25 magaalaa Washington DC keessatti waajjira mootummaa Ameerikaa dhimma dantaa alaa yookiin State Department duratti bahuudhaaf saganteeffachuu isaaniitiif ibsan. Haaluma kana laalchisee odeeffannaa dura taa'aa OSAadhaa takkaafuu waldaa qormaannaa Oromoodhaa Dr. Moosisaa Agaa waliin goone oduutti aansuudhaan isin dhageessifna. Daawwattoota keenya gama kiyyaan oduun qabu asirratti raawwatti adde jaallannee qana'attiin isin deebisaa. San boodattis odeeffannoo Dr. Moosisaa Agaa waliin goonee fi ijoo dubbittiin isin deebisaa. Hin fagaatinaan isin hin jaa obsaan nu waliin tura. Barataan Oromoo Gammachuu jedhamu reebicha waraana wayyaaniin irra ga'eerraa lubbuun isaa dabarte. Fincilli diddaa gabummaa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 keessatti eegalame jabaatee itti fufe. Ilmaan Habashaa yoomuu Oromoof ciisanii hin bulle barruu eenyummaa Oromoo tuqu barreessanii maxxansuurraa walitti bu'iinsa uumameen waraanni wayyaanii barattoota ilmaan Oromoo badii tokkoon alatti reebanii hidhaa akka jiran maddeen gabaasan. Haaluma kanarraa barattoonni 113 ol kan hidhaman yeroo ta'u kana keessaa 73 ol ilmaan Oromoo akka ta'an baramee jira. Kana keessaa barattoonni 4 ol madaa'anii kan hospitaala ciisaa jiran yeroo ta'u barataa Gammachuu kan jedhamu reebicha wayyaanotaan irra ga'eerraa lubbuun isaa darbuu qeerroon gabaaseera. Fincilli diddaa gabrummaa kun kan jabaatee itti fufu malee kan tarkaanfii diinummaa waraanni wayyaanee ilmaan Oromoo irratti fudhatuun duubatti deebi'u miti jechuun gootonni barattoota Oromoo dhaadannoon ibsanii jiru. Wayyaanonni yeroo hundaa sababa uumuun ilmaan Oromoo hidhuu fi reebanii ajjeesuu aadeffatanii jiru. Kanaafuu ilmaan Oromoo poolisii waraana wayyaanee fi humna tikaa biyyattii keessa jirtan daba ilmaan Oromoo irratti raawwatamu kana hubachuun akka barattoota Oromoo cina dhaabattan waamicha isinii goona jechuun qeerroon dhaamsa isaa dabarseera. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo fixaa jiru daa'ima ganna 7 rasaasaan dha'uun ajjeese. Wayyaanonni fi ergamtoonni isaanii ilmaan Oromoo ajjeesuuf yeroo hundumaa boodatti hin jenne
daa'ima ganna torbaa Kiyyaa jedhamu erga ajjeesaniin booda reeffa isaallee maatii dhowwachuun hiraarsaa jiru. Haadha isaas yeroo torba wal jala itti dhukaasuun du'aaf eegamaa jirti. Hiriira mormii amajjii 4 magaalaa Harar keessatti uummata musliimotaan gaggeeffame irratti mootummaan wayyaanee uummata nagaa harka qullaa hiriira ba'ee jiru rasaasa itti roobsuudhaan daa'ima ganna torbaa Kiyyaa jedhamu tokko badii tokkoon alatti ajjeesuu maddeen gabaasan. Mootummaan diina ilmaan Oromoo ta'e kun daa'ima kana erga ajjeeseen booda qarshii 3,000 kafaltan malee reeffa mucaa keessanii isinii hin kenninu jechuun maatii reeffa dhorkachuun gochaa diinummaa daangaa hin qabne irratti raawwachaa jira. Kanarra darbuunis haadha daa'ima jalaa ajjeesanii kana yeroo torba rasaasa itti dhukaasuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamtu odeessi mana wal'aansaa sanaa ba'e ni ibsa. Gochaa mootummaa wayyaanee kanatti kan aaraan uummanni naannoo mana hidhaa reeffi daa'ima Kiyyaa jedhamu keessatti hidhamee jiru fuulduraa hin deemnu jechuun mormii isaanii dhageessisaa akka jiran gabaasaan nu ga'e ni addeessa. Amajjiin 1 guyyaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo barattoota ilmaan Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran biratti haala ho'aan kabajamee oole. Haaluma kanaan yuunivarsiitii Finfinnee, yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Hawaasaa, yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti sirna ho'aan kabajame. Guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo kana sababeeffachuun sabboontonni barattoota Oromoo maadhee Oliiqaa Dingil garee A fi B akkasumas maadhee qeerroo qeerransa biyyaa jedhamu jalatti hundeeffamanii jiran. Daandiin tokkichi bilisummaa keenyaan nu ga'u adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo malee hin jiru. Kanaaf WBO cina waan hundaan ni hiriirras jedhan. Qeerroo bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uun gabrummaa hundeen ofirraa buqqisuun hojii keenya duraati jechuun ibsa isaanii keessatti beeksisanii jiru. Sirna kabajaa guyyaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo kanarrattis sirbootaa fi walalooleen adda addaa qabsoof nama onnachiisaniif waraana bilisummaa Oromoo faarsan dhiyaataniiru. Kana malees waraana bilisummaa Oromoof gumaacha godhan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo amajjiin 1 Wallagga Bahaatti dargaggootaa fi uummata ona ebantuu magaalaa fi manneen barnootaa Shawaa Lixaa keessatti uummata magaalaa Amboon kabajamee jira. Barattoonni mana barumsaa Carii Amboo sadarkaa 1ffaa, mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa, mana barumsaa Gudar sadarkaa 2ffaaf 1ffaa, mana barumsaa Tokkee Kuttaa'ee sadarkaa 1ffaa, mana barumsaa Baabbichaa sadarkaa 2ffaaf 1ffaa, mana barumsaa Geedoo sadarkaa 1ffaaf sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa, mana barumsaa Midaaqany Baallammii sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa, barattoota Oromoo Iluu Galaan Jaajjii sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa, Xiqurincinii sadarkaa 1ffaaf 2ffaa akkasumas qophaa'ina, mana barumsaa Jalduu sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa, mana barumsaa Meettaa sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa, mana barumsaa Gincii sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa, mana barumsaa Gindabarat sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa akkasumas barsiisonnii fi hojjettoonni uummanni ona godina Shawaa Lixaa qote bulaan daldalaa fi dafqaan bulaan bifa maadhee fi gamtaa walitti dhufuun sirna qindaa'een kabajatanii jiru. Haga qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaa ga'utti qabsoon keenya itti fufas jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Baaraak Obaamaan mootummaa wayyaanee mirga uummataa sarbaa jiru akka kanaan duraa callisanii ilaaluun hin danda'amu jechuun ibsuu isaanii gabaasaan nu ga'e ni ibsa. Akka gabaasaan kun addeessutti mootummaan wayyaanee Mallasiin durfamaa ture dhiittaan mirga dhala namaa irratti gaggeessu daangaa kan hin qabne ta'uu osoma beekamuu Itoophiyaan michuu Ameerikaadha dhimma Somaaliyaa keessatti nu gargaaraa jirti. Alshabaabitti bobba'uun lolaa jirti jechuun waggoota dheeraaf bira darbamaa akka ture amma garuu haalli uummata nagaa biyyattii irratti gaggeeffamaa jiru kan callisuun bira darbamuu hin danda'amne ta'uu addeessan. Mootummaan wayyaanee maqaa shororkeessaa jedhuun bittaa isaa dheereffachuuf gaazexeessitoota uummata nagaa hiriira ba'u karaa seeraa mirga isaa gaafatu mara ukkaamsaa fi dararuun seera isaanii tolfatanii ittiin dhiitaa jiru. Kanaafuu uummata akkana miidhamu kana callisanii bira darbuun hin danda'amu jedha gabaasaan kun. Kana malees Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 8 akka kanaan duraa
callisaan kan bira darbaman miti jechuun tarkaanfiin barbaachisu fudhachuuf qophiirra jiraachuus addeessa. Gargaarsi kennamus kanuma dhiittaa mirga dhala namaan wal qabatee ilaalamu ta'uuf deema jechuun beeksise gabaasni kun. Gabaasa TV Oromiyaa magaalaa Torontoof an Jaallannee Qana'aati. Galatoomii addee jaallanne. Daawwattoota keenya egaa oduun irraaf qabna asirratti raawwatti itti aansuudhaan odeeffannoo dura taa'aa waldaa qormaannaa Oromoo takkaafuu OSA Dr. Moosisaa Agaa waliin goonetti isin deebisa. Waamicha hiriira nagayaa Oromoo biyya ambaa jiran maraaf. Waldaan qorannoo Oromoo waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC jiruu fi waldaa dargaggoota Oromoo waliin ta'uun hiriira guddaa tokko qopheessaa waan jiruuf Oromoonni martinuu bakka jirtanitti hiriira fakkaataa akkasii guyyaa jennetti akka qopheessitan kabajaan isin gaafanna. Guyyaan amajjii 25 bara 2013. Waldaan hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo ishee dhaamsa kana fudhachuun hiriira nagayaa qopheessaa waan jiruuf Oromoonni martiin akka dirqama lammummaa keessan baatan isin gaafanna. Yaa Oromoo hojiin isin biyya ormaa teessanii itti hojjettan hamilee keenya waan ol kaasuu fi qabsaa'ota waan jabeessuuf akka iddoo maratti baay'inaan baatan abdii guddaan qaba. Galatooma. Hawwiyaamii Finfinneerraa. Daawwattoota keenya akkuma oduu irratti isinitti himetti waldaan qormaannaa Oromoo takkaafuu OSA jedhamuun kan beekamu haala mootummaa wayyaanee biyya keessatti uummata Oromootii fi uummata amantii Islaamaa hordofu irratti gahaa jirtuu fi hidhaa fi ulee isiin irratti oofaa jirtu tana dura dhaabbannaa gochuudhaaf bobbaa cimtuu eegalee jira. Bobbaan tunis hawaasa Oromoo hundaaf iyyannaa tan goote yoo ta'u haaluma kana irratti ilaalchisee arraan tana Dura Taa'aan OSAdha Dr. Moosisaa Agaadha nu dhihaatee jira. Dr. Moosisaa afeerraa keenya ulfeessitee arraan tana asirratti nu argamuu keetiif maqaa TV Oromiyaa magaalaa Torontootii fi daawwattoota isiitiin galatoomin siin ja'a. Galatoometis sayyoo. Galatan badinne Dr. Moosisaa mee duraan dursee otoo gaaffii cimtutti seenne duratti waa'ee OSAdhaa silaaf namoonni hedduun ni beekanii Keessaafuu Noord Ameerikaa kana keessatti OSA'n ifa gadayyate yeroo dheeraa lakkaawwachaa jira. Baroota dheeraa kana keessatti hojii inni gaggeessaa turee fi waan itti jiruus yeroo ammaa keessatti haala OSA'n irra jiru gabaabinatti mee xiqqoo ibsuu dandeessani? Egaa gabaabaadhumatti OSA'n waldaa
qorannoodha geggeessa. Waan dhimma Oromoo ilaallatu irratti aadaa Oromoo, afaan Oromoo, seenaa Oromoo, qabeenya Oromoo, siyaasa Oromoo, dhimma Oromoo ilaallatu hundumaa irratti qorannoodha kan inni geggeessu. Egaa qorannoo kanaa akka waltajjii uumee fi jira beektota Oromoo hundumaa fi egaa karaa kanaa waggaa waggaadhaan Journal of Oromo Studies kan jedhamu publish goonaa newsletteriin baasnaa bifa adda addaatiin addunyaa kana hundumaa irratti raabsinaa. Kana malees erga dhiyeenya kanaas immoo hojii advocacy hojjechaa jira. Oromoon har'a maalirra jira? Rakkoon Oromoo har'aa maali? Kan jedhu qoratee irratti bobba'ee jira. Fakkeenyaaf hiriira nagaa amma qopheessinu kunillee qaamuma advocacy akkasii kanadha. Kan biraa xalayaa adda addaa yeroo adda addaatti barreessineerra waa'ee saamiinsa lafaa, waa'ee laggeen summaa'u, human rights yookaan dhiittaa mirga dhala namaa ilaalchisee xalayaa yeroo adda addaatti barreessineerra. Kana malees immoo koree adda addaa ad hoc committee kan jedhamu qopheessinee jirra. Qopheessineetu fakkeenyaaf scholarship ad hoc committee kan jedhamu ijoollee Oromiyaa irraati hari'amanii yuunivarsiitii irraati hari'amanii biyya ollaa keessa rakkachaa jiran keessaati hanga tokko fuunee barsiisaa jirra. Committee for National Dialogue kan jedhamu dhaabnee ad hoc committee dha. Kunis dhaabnee komiteen kuni jaarmiyaalee Oromoo wal dhabanii walitti fidanii akka isaan wal faana hojjetan taasisuudhaaf saganteeffatee irratti hojjechaa jira. Kan itti milkoofnes qabnaa, kan gara irratti hojjechuudhaaf deemnus jira. Walumaa galatti egaa hojii kana fakkaatu hojjechaa jirra. Galatomi bal'inaan boodarratti irra deebinaa. Ammaan tanaa haala hiriiraa kana ilaalchisee akkaataa hiriirri kun itti qindaawaa jiru silaafuu iyyannaa isin gootu tokko tokko sagarree jirra. Magaalota meeqa keessatti haga amma hiriirri kun godhamuuf deemaa qindoomina jiruu fi walumaa galatti nu ibsuu dandeessani? Kaayyoo hiriira sanaadha barbaadde? Yaa kaayyoon hiriira kanaa toonni siyaasaa yeroo adda addaatti mootummaa wayyaanee kanaan qabamanii hidhaman akka hiikamanii gaafachuudha. Kaka'umsa kennuu ta'ee obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Olbaanaa Leellisaa akkasumas isaan wajjiniin kanneen hidhaman namoota 7 dhiyoo kana hidhaa waggaa dheeraa kan itti murtaa'e isaan kanaan kaane garuu dhiyoodhuma ji'a fulbaanaa keessa ijoolleen 200 ol ayyaana irreechaa irraa qabamanii hidhamaniiru. Bakki buuteen isaanii amma hin beekamu. Ummanni musliimaa almost waggaa guute amma guyyaa torbanitti hiriira geggeessaa jira. Hiriira kanaan wal qabatee ummanni keenya hedduun hidhameera. Dhibboota hedduutti kan lakkaa'aman kan ajjeefaman illee jiru. Asaasaatti fakkeenyaaf warra ajjeefamanii fuudhuun maqaa dha'uu hin dandeenya. Sana duras immoo waggaa tokko dura waggaa 2 dura kanneen hidhaman fakkeenyaaf obbo Masfin Abbabaa kan du'itti ajiraatu waan beeknu hin qabnu. Masfin Camadaa Tasfaa'uun Camadaa jechuukooti akkuma kana hidhaa umurii guutuu kan itti murtaa'e. Abarraa Shaadataa, Waabee Hajii, Isheetu Kitil lakkaa'in fixu. Oromoota hedduu kanneen hidhaman kana akka hiikaman
aangawoota Ameerikaa warra imaammata Ameerikaa qopheessan US policy makers warra ta'anitti iyyannee mootummaan kuni kan mootummaan Ameerikaa kuni gargaarsa mootummaa kanaaf kan kennu isa mootummaan kun immoo uummata Oromoo gargaarsa sanaan qabee ittiin hidhaa iraarsaa ajjeesaa jira. Kanaafuu gargaarsa gootan kana faana mirgi ittaan mirga dhala namaa kun akka dhaabbatu taasisaa jennee gaafachuudhaaf egaa kan nuti hiriira kana baane hiriira kana baana jennee kan murteessine arganna jennee wanti yaannu keessaa tokko kanadha. Kan biraan immoo hawaasni biyya ambaa jiru kun kan sababa siyaasaatiin kan ka'e addaan caccabee jiru kun akka inni walitti dhufu waan tokko irratti akka inni tokko ta'ee dubbatu taasisu jenneetu yaallaa. Kunis waa tokko nu ta'a jennee yaanna. Karaa kan biraatiin uummanni biyya keessa hidhamaa jiru kun yoo nuti hiriira uummanni hidhamtoonni siyaasaa haa hiikamani jennee yeroo nuti gaafannu odeeffannoo adda addaa biyyatti hin darbaa, miidiyaadhaan hin darbaa, reediyoo adda addaatiin hin darbaa, fira isaaniirraa hin dhaga'u, hin jabaatu jechuudha. Uummanni Oromoon wajjin jira. Yoo hidhamnes akka uummata keenyaaf jennee hidhamne uummanni keenya nu dhukkubsataa jira jedhanii hin jabaatu. Warri hidhamuudhaaf deeman illee jiru. Jarri kun illee lapheen isaanii hin jabaataa jechaadha. Digalee kana gaa kaayyoon hiriira kanaa fi kan nuti irraa arganne jennee yaadna. Galatoomii Dr. Moosisaa ibsa bal'aa nuu kennitanii ilmaatuu gaaffii silaa boodatti dhufuu deemnu hunda dura nu deebiftanii. Kanarratti ilaalchisee inishiyetiivii takkaafuu tarkaanfii duraa fudhachuudhaan hiriira kana qopheessuudhaaf yaaduu keessaniif irra deebi'ee maqaa dhaggeeffattoota keenyaatii fi akkasumatti TV Oromiyaatiin dhugumatti isin galatoomfachuun fedha. Galatoomii Dr. Moosisaa dhugumattuu deebisaa nu deebiftanii adduu bal'oodha. Gaaffii silaa itti aantutti tasidii haan hunda if duratti nu deebifte. Haala kana ilaalchisee hoggaanii fi iyyaafannaa bakka adda addaatiin goonuu oduu funaanuudhaaf fi biyyatti qunnamtii goonee irratti hiriira isin qindeessaa jirtan kanaas dhagahanii jiran. Uummanni biyyaa jechaadha. Gaaffii tokko tokkotu dhiyaatee jira. Kunis wanni godhaa jirtan gaarii ta'ullee haga nuti hidhamnu haga itti murtaa'u maal eegdanii obbo Baqqalaa Garbaas ta'e kanneen biraatis odoo isaan mana hidhaa hin seenin odoo kan qabame hin ajjeefamin maanuuf hin iyyine gaaffii gattu nu gaafatan. Gaaffiin tun OSA qofa ilaaltu hawaasa Oromootii fi jaarmayolee Oromoo ummata Oromoo kan biyya ambaa jiru hunda ilaala. Mee gama keessaniin gaaffii akkanaa tanaaf deebisaa qabdanii. Galatoomi sayyoo kun anaafis gaaffii kooti. Jarri kun kan isaan hidhaman waggaa tokkoo fi walakkaa duradha. Kan isaan hidhaman August 2011. Yeroo sana aniyyuu pirezidantii OSA hin turre. Pirezidantummaa kanan fudhadhee August 2012 eengadda dhiyoo kanadha. Egaa haalli jiru maaliif akkas ta'e ni jedhu kuni hawaasni biyya Oromoo biyya ambaa kuni laaffachuusaa argisiisa. Amma maaliif jalqabne yoo jettanii dhugumatti sinitti himuudhaa fi obbo Sayyoo OSAan silaa hojiinsaa kana hin turre. Mishinii keenya keessa hin jiru. Garuu teenyee hin ilaallu. Yeroo uummanni Oromoo hidhamu kana ajjeefamu kana kaanee communities kakaasnee waldaa dargaggootaas waldaa dubartootaas uummata kana kakaasuu qabna kan jedhuuni kaka'umsa mataa keenyaatiin erga dubbiin kun akka kanatti as baheeti dhugaadhaa qeeqa kana nan fudhadhaa. Garuu immoo qeeqa OSA irratti duwwaa dhiyaachuudhaaf malu miti. Jaarmaaleen hawaasa Oromoo adda addaa kana otoo walirraa citiin geggeessuutu irra jiraata. Yeroo uummanni biyya keessaati hidhamu, ajjeefamu, hiraarfamu,
tokkummaadhaan kaanee waliin falmachuudha qabna kan jedhuun qabaa. Kanuma gaaffii dhugumatti galatume akka gaaffiin kun isin qofa ilaalle silaafuu jedheetan jira. Hawaasa Oromoo kan biyya alaa jiru kana hunda ilaalti. Itti aansuudhaan hiriirri kun kan amma gaggeessaa jirtan kun waamicha gootanii fi hawaasa meeqaatu deebisaa isinii kenne hiriira kana gaggeessuudhaaf? Well, egaa amma inni dhaabbate North America qofaa keessattidha. Kanaafi nuti addunyaa irratti caasaa diriirfannee hin qabnu. Miseensonni keenya dhugaadhaa addunyaa irra bakka adda addaa jiru. Garuu OSA'n akka Scholarly Associationitti kan inni dhaabbatee jiru North America keessumaa immoo United States keessattidha. Kanaafuu bakki nuti jalqaba godhannee Washington DCdha. Ittaansee waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti erginee deebii eeggachaa jirra. Hin geggeessina hin goonaa garuu guyyaa isaa hin murteessin jiru. Isaanii wajjinis waltaanee hojjechuudhaaf jirra. Haa ta'uuti Kanaadaatti magaalaalee 4tti erginee jirra. Deebii baay'ee nama jajjabeessu nuu kennanii jiru. Fakkeenyaaf Torontoon, magaalaan Edmonton, magaalaan Calgary, akkasumas Ottawa isaan kanatti erginee deebii nu jajjabeessu nuu kennanii jiru. Garuu guyyaan isaa hin muramne. Awurooppaatti magaalota hedduu biyyoota hedduu community jiranitti bakka bu'oota isaaniitti ergineerra. Fakkeenyaaf United Kingdom, German, Norway, Sweden, Denmark, Belgium, Switzerland kana hundatti xalayaa erginee hundi isaanii deebii nuu kennaniiru. Si wajjin jirraa jedhaniiru garuu murteessanii irratti bobba'uu hin bobba'anii egaa kan teenyee ilaalluudha. Meeqan isaaniitu hojiitti hiikaa kana hin beeknu. Carraa kanatti gargaaramee hundi keessan seentan waadaa sana kabajaatii addunyaa guutuutti haa iyyannu. Bakka hundumatti haa iyyannu jedheen dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Akkuma kanas fakkeenyaaf Siyaatilitti ergineerra Ameerikaa keessa, Awustiraaliyaa Viktooriyaatti ergineerra deebii quubsaa nu deebisaniiru. Egaa jarreen kana nutu deemnee ofii keenyaatti hojjenna otoo hin ta'in ofuma isaaniitiin akka isaan hojjetaniif nuti kunoo waan akkasii hojjechaa jirra. Nuti uummata Oromoodhaaf falmuudhaaf dhaabbatnee jirra. Isinoo maalitti jirtu jennee gaafachuudhumaaf addunyaa guutuutti kan nu wantoo goone kun immoo itti fufaa guyyaa sana hiriira kana hin geggeessina jennee yaadne Jaanuwaarii yookaan amajjii 25dha. Amajjii 25 sana yoo gochuu dadhaban illee yookaan achi butanii yookaan as butanii yeroo biraatti gochuu danda'u garuu sochiin kun addunyaa guutuu akka inni ta'u hawwiidha. Egaa kanuma kan isin jedhu karaa kana. Galatoomii deebisa gaariidha. Waldeenni hawaasa Oromoo kanneen iyyannaan keessan gahes marti isaanuu yeroo gabaabaa keessatti deebisa akka deebisanii fi hojiirraas akka oolchanii abdii guutuu qabna. Wanni itti aansuudhaan gaaffiin takkataniin dhiyeessuu fedhu akkaataa OSA'n itti ijaaramee of ilaaluu fi hawaasni bal'aan miseensa hawaasaa jechaadha kan OSA hojii isaa gadi bu'ee keessa hin beekne akkaataan itti ilaalu adda adda. Hawaasni Oromoo yeroo ammaa keessatti magaalotuma adda addaa keessatti citee wal hubannoonii fi qunnamtiin hawaasota gidduu jirtu cittee jirtu kana keessatti namoonni bal'aan silaa jaarmayaa humniti Oromoodha, humniti baratte, risoorsii cimaanii fi baay'een keessa jiru kan akka OSA kanarraa gaggeeffama takkaafuu liidarshiippii eeggata. Eessa jiran OSA'n eessa jira warri jedhus jira.
Mee mandeetii OSAallee tahuu baatu eegalli akkama bareedaa eegaltan kanarratti hawaasaan Oromoo kan faffacee jiru kana OSAan gaggeessaa takkaafu liidarshiippii fudhatee bakka takkatti walitti fidee gurmeessuudhaa fi yaadaas qaba fedhiis qabdani. Gaaffii kana akka lamatti ilaala. Akka OSAatti mishiniin keenya yookaan immoo kaayyoon keenya ummata kana gurmeessuu, ijaaruu waan akkas akkasii hin qabnu. Nuti waldaa qorannooti, qorannoo geggeessinaa. Qorannoo geggeessinu sana immoo akka poolisii meekeriiti jechaadha. Nuti qorannoo geggeessinu waan dhimma Oromoo ilaallatu irratti qorannoo geggeessina. Akkanadha. Haa ta'uuti rakkoo ummata Oromoo kana keessa waan jirruuf rakkoo kana ilaalaa jirra. Rakkoo ati amma kaaste kana ilaalaa jirra. Ummanni Oromoo addaan faffaca'ee jira. Wal baqatee jira. Inni ijaaramne kana maal goonaa jennee yeroo hundumaa mari'annaa. Kanarraa kan ka'edha fakkeenyaaf haaloo kan jedhu kan nuti dhaabne. Dhaabota jaarmaalee Oromoo adda addaa walitti fiduudhaaf waan akkasii irratti hojjechaa jirra. Firiitti argamnes jira, kan ittiin argaminis jira. Kana biraanis immoo hojii advokeesii amma hojjennu kana fakkeenyaaf waan akka hiriira nagaa ba'uu kana mishinii keenya keessa hin jiru. Garuu hojjechaa jirra anyway. Xalayaa barreessuu kana fakkeenyaaf xalayaa barreessinee Oromoon maaliif hidhama? Qabeenyi isaa maaliif saamama? Lafti maaliif jalaa gurgurama? Lagdi isaa maaliif summaa'a? Baqattoonni Oromoo biyya hambaa keessatti rakkatanii jiran akkas ta'anii waa hedduu irratti yeroo hundumaa hin barreessina xalayaa. Karaa OSAtiin akkanatti mul'atutti waan silaa nurraa eegamurraati waan silaati akka jaarmaa akka Scholarly Associationitti nurraa eegamurraati ol irra dabarreetu hojjechaa jirra jenneetu yaadna. Garuu asirratti rakkoon kan jiru beektonni Oromoo sochii hawaasummaa keessatti godhamu keessumaa osoo bilisummaa Oromoo ilaalu irratti hirmaataa jiru isa jedhudha. Asirratti egaa dubbiin kan jiru qeeqa kana nan fudhadha. Asirratti hirmaataa kan jiran qubaan kan lakkaa'amanidha. Inni kaan hojjetee mana isaatti galaa waan irraa eegamu uummata kana silaati liidarshiippii argisiisuuti irra ture hin goone namni baay'een. Kanaafuu warra sagantaa kana dhaggeeffataniif kanneen dhaamsini dhaammadhumaa inni akka uummataatti uummata keessa isaanaati uummata kana liid godhaa yookaan kan biraan hafnaan OSA irratti illee kan hin hirmaannetu jira. Kanaafi hirmaannaa isaanii akka cimsanidha kan inni dhaamsa dabarsu. Akka OSAatti garuu haga ammaatti waan nurraa eegamu hojjechaa jirra. Gara fuulduraattis immoo jabeessinee akka itti fufnu waadaan seena jechaadha. Galatoomii dhugumatti deebisaa bareedanuu kennitanii sadarkaa poolisii meekiin takkaafuu poolisii irratti OSAan akka itti dhaabbate warri beeku ni beeka. Ammoo miseensaan hojjetaa sadarkaa graasruusitti jechuu kiyya arraan tanaa yaanni akkasii iyyannaan akkasii hawaasarraa hoggaa dhihaattee fudhachuudhaaf qophii ta'uu keessanii fi isiniin galatoomfadha. Hiriirri kun yeroo takka qofa baanee bakka adda addaattis baroota dheeraa godhamee jira. Hiriirri hawaasni Oromoo magaalota adda addaa keessatti godhaa ture kan firii argachuu dadhabee fi guyyuma tokko bahameetii namuu sanbooda manatti galaa. Kooziin sanis takkaafu dhimmi sanis hin dagatama. Hiriirri ammaan jeessaa jirtan kun akka akkas hin taane gochuudhaaf haga hidhamtoonni Oromoodhaa 80 takkaa kurnan qofaa miti. Oromoo 22 oliitu mana hidhaa wayyaanee keessa jira. Arra uummanni Islaamaa kan uleen cafaqamaa jiru, kan ajjeefamaa jiru, kan hidhamaa jiru irra caalaan isaatiis Oromoodha.
haalli kun furmaata akka argachuu gochuudhaaf wal faana itti fufu akka gochuudhaaf hiriirri kun gaaffiin uummata Oromootiis tan addaan hin cinne akka taatu gochuudhaaf wal duraa wal boodaan akka itti fufu gochuudhaaf maaltu barbaachisaa itti liidarshippii kana fudhachuudhaafis fedhii fi sagantaa qabdanii. Egaa akkuma atu jettee al tokko ba'ameedhuma dhaabbachuu hin qabu. Amma Oromoon hidhamee jirutti hiriira qofaa otoo hin ta'in alaabaa barreessuun nurra jiraata, petitionii mallatteessuun nurra jiraata, warra hidhamtoota sana warra hidhaman maatii isaanii gargaaruun nurra jiraata, senataroota naannoo keenya jiran dhannee haasofsiisuun nurra jiraata. Xalayaa ergatti kennine booda immoo dhannee maaliin geessan xalayaa keenya sana jennee gaafachuun nurra jiraata. Amma dandeenyetti dhimma kana nu akka OSAatti hordofuudhaaf sagantaa qabnaa garuu dandeettiin nu qabnu amma murtaa'eedha. Asirratti kan uummanni Oromoos beekuu qabu. Dandeettiin keenya murtaa'aadha. Fakkeenyaaf executive committee OSA nama 5dha. Shanan keenya illee magaalaa adda addaa keessa jiraanna. Walirra hin arginu jechaadha. Kanaaf haala akkasii keessatti hojii qindeessuudhaan fakkeenyaaf otoon Washington DC otoon jiraadhee yeroo yerootti dhaqee ofiisaa State Department illee dhaqee gaafachuu nan danda'a garuu ani kan inni jiru Alabaamaadha. Hiriira kanaaf illee Alabaamaadha ka'ee filaay godhee achi dhaqa jechaadha. Kanaaf rakkoon tokko tokko inuma jira garuu amma nu danda'ametti nuti itti fufnaa garuu uummanni Oromoo otoo kaka'umsa eenyurraallee hin eegin dhaaba siyaasarraa otoo hin eegin OSArraa otoo hin eegin kaka'umsa mataa isaatiin haala mijeessee waan akkasiirratti hirmaachuu qaba ni jedha. Nus immoo karaa keenyaan waan dandeenye nama goona jedheen abdadha. Galatooma Dr. Moosisaa gaaffii isin gaafannee fi ibsa bal'aa nu kennitanii gaaffiin isin gaafannee gareen tan isin qullaa laaltu miti. Tan hawaasa Oromoo hunda laaltu garuu ammoo gama keessaniin deebisaa bareedduudhaa fi ibsa bal'aa nu kennitanii. Maqaa daawwattoota keenyaatii fi akkasumatti maqaa TV Oromiyaa magaalaa Torontootiin arraan tana afeerraa nu ulfeessitee TV kanarratti dhiyaatteef. Galatoomi isin jechaadha. Maayii irratti mee odoon itiin sidirratti hin dhaabbanne dhaamsi hawaasa Oromootii fi uummata Oromootiif kennitu jira. Dhaamsi hin qabu yaa uummata Oromoo. Ati kaatee falmattu malee namni sii falmatu hin jiru. Callistee teessee jennaan waraabessisuma nyaachuutti itti fufa. Kanaafuu ka'i falmadhu. Baay'een keenya warri biyya alaa kana dhufne roorroodhuma kana fakkaatu baqannee dhufne. Erga dhufne immoo adda nageenyee waan keessa dabarre sana irraanfannee uummanni biyya keessa jiru ammallee akkuma nuti roorroo nu keessa turre sana keessa kan jiru ta'uu isaa irraanfannee cal jennee teenyee buddeena nyaachuu hin qabnu. Buddeena hirmii nyaachaa jirra. Buddeena hirmii jechuun yeroo firri kee aanteen kee tokko si jalaa du'ee reeffi isaa otoo addana ciisu buddeena ati nyaattudha. Buddeen akkasii gad nama hin bu'u. Obbolaan keenya mana hidhaa keessattuu isaan jiranii otoo isaan dararamanii teenyee buddeena hirmii nyaachuu hin qabnu. Roorroo abbaata ofirraa falmataa gaafa hiriirri nagaa godhamu magaalaa Washington DC'ttis haa ta'u, Torontootis haa ta'u, Awurooppaattis haa ta'u gaafa sana qorri hamaan yoo jiraatellee snow yookaan cabbiin yoo bu'ellee yoo ta'e illee bakka hojii keessaniitti eeyyama fudhattanii wal bira haa dhaabbannu. Saba guddicha taanee nama 2 3 4 taanee state departmentii fuuldura dhaabbachuun qaaniidha nuuf. Qaanii kana keessaa bahuu qabna. Yoo nuti qaanofne warri dhannee achi dhaabbannu sun qaanofne Oromootu qaana'e. Oromootu xiqqaate. Kanaafuu nu bira dhaabbadhaa nu Oromoodhaaf falmuudhaaf dhannee qorra sana keessa dhaabbanne kottaan wajjiniin dhaabbadhaaf
gootan ta'e Oromoon miidhame bilisummaa dhabe kana ta'e sana ta'e jettanii dubbachuun isinirraa hin bareedu nurraa hin bareedu kanuma dhaamsani qabu. Galatooma daawwattoota keenya egaa kan dhaggeeffachaa turtan ibsaa fi akkasumatti iyyannaa dura taa'aa OSAadha takkaafuu waldaa qormaanna Oromoodha Dr. Moosisaa Agaati. Dr. Moosisaa Agaa galatoomi siin jenna. Waamicha hiriira Nagayaa Oromoo biyya ambaa jiran maraaf.
Waldaan qorannoo Oromoo waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC jiruu fi waldaa dargaggoota Oromoo waliin ta'uun hiriira guddaa tokko qopheessaa waan jiruuf Oromoonni martinuu bakka jirtanitti hiriira fakkaataa akkasii guyyaa jennetti akka qopheessitan kabajaan isin gaafanna. Guyyaan amajjii 25 bara 2013. Waldaan hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo ishee dhaamsa kana fudhachuun hiriira nagayaa qopheessaa waan jiruuf Oromoonni martin akka dirqama lammummaa keessan baatan isin gaafanna. Yaa Oromoo hojiin isin biyya ormaa teessanii itti hojjettan hamilee keenya waan ol kaasuu fi qabsaa'ota waan jabeessuuf akka iddoo maratti baay'inaan baatan abdii guddaan qaba. Galatooma. Hawwiyaamii Finfinneerraa.